Takemisa esas kan ufani hurani obbo Boqaanas gaala jechuudha. Bantanii nutti agarsiistu jechuudha ol kaastanii bantanii nutti agarsiistu. Maal fakkaata kanaan kan harku maal hojjete jechuudha waaqayyo ogummaa kanaan isa faayeera. Mucaa kana ogummaa isaatti fayyadamuu qabna. Waaqayyo ogummaa akkasii isaaf kenneera. Wal deemaa nama akkasii waaqayyo nuu kenneera jechuudha. Waldaan keenya dhimma itti ba'uu qabdi jedheen dhaamsa godhe barbaadamu kanaani. Baay'ee waaqayyoon galateeffannaa. Dhugaadhuma namatti tola baay'ee. Dargaggeessas mini mucoolis mini saafela. Saafela jechaadha. Ofa isaan hojjete kan. Isatu fakkii kana kaasee jechaadha kun aartii guddaadha. Maqaan isaa Burqaadha. Burqaa Taliilaa Tarrafaa jedhama. Lafa inni dhaabatutti kana hojii babal'isuu wangeelaa yookaan hojii misiyooniitiif gurgura. Abbaan barbaadee bitatee fudhatee galee mana isaa keessaa kaatu. Maqaan koo Burqaa Taliilaan jedhama. Kanan baradhoo kutaa kurnaffaadha. Barumsa amantii cimsannaa barachaa ture waldaa Makaana Yesuus Gimbiitti. Akkasuma ogummaa aartii qaban ture. Achi ogummaa aartii kana waldaadhaa fi sixootaa godhee laadheen ture. Achi sixootaa kana immoo gurguranii turanii birrii 8,000 itti gurguramee ture jechuudha. Maaltu dhaga'ama caalbaasii kanatti dhiyaatee mishineeriidhaaf boonus gammachuu guddaa natti dhaga'ameera. Gara fuulduraatti maal fa'aa gochuu yaadda ogummaa aartii qabdu kanatti? Gara fuulduraatti aartii kana guddisee akka magaalaattis akka addunyaattis beekamu barbaada. Gama aartiidhaanii wangeela lallabuun hin danda'ama akkamitti ilaaltate ogummaa qabdu kanatti? Lallabuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf maal fa'aa gochuu yaadda? Fakkeenyaaf akkasuma fakkii kan yaadan wantoota yaadan namaan galle fakkiidhaanii waraqaa irratti dhiyeessanii mul'isuun hin danda'ama.